Qabootti maal jettee dubbatti sirreessi natti. Kana dubbii dheedhee dhufee sitti odeesse? Maal inni dhiira miti? Maal dubbii waan akka siyaasa? Urjikaati? Kaati? Sister, nama koomaa keessa jiru. Nama hospitaala sirreerra ciisee jiru. Dhiisiti kootu jechuun sirriidha. Bagan jedhe, dabaleen jedhamas dhiisee dhufu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargine deebine facaane. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Motorisan maal ni gina gis malee abdi motorisan maalif jijjiirte gaafsan maal motorisan gaafsan qofa oftamoo motorisan maal jijjiirte kismi abdila nati dongortirta abdi motora gaafsan maaf jijjiirte dhuguma sinjee dongortirta nati abdi amma nati maalif jijjiirte guyyaa san motora guyyaa sanii akka jijjiirte inti seetu motor san guyyaa san qofa oftamoo abdi yaa maal ta'e guyyaa san maal tutti gala nati dhaabaddu naanas dhaabaddu haasee motora san akka jijjiirte inti seetu nati abdi dhugaa tasgabbaay sirriin jirtu tasgabbaay abdi ndobatu abdi ndobatu tasgabbaay Doctor, bultiin akkam ture? Hirribni faallatiin harkisi ture. Isteetiin keessan Kaalifoorniyaa miti? Yaa, innillee biyya kana completely faallaadha. Oo, osoo hin dhufin dirba si dhorkin eega. Qoosatti biyya ormaas gammachuuf hirribni waan jiru sitti fakkaatti yoona. Biyya kanatti qofaa buluurraa achuma dhaabbiitti dhamu wayyuu jetta? Falmi, utuun hin jalqabin akkam muumuna gootee bara. Dhiise, Ameerikaan akkam ture? Moor barnoota tokko ispeeshaalaayiz gochuu irratti wanti xiyyeeffachaa tureef homaan daru. Carraachitti qacaramtee jechuun arganne?
dhugaa dubbachuuf ammas warra adii keessaanitti jibbaaf tuffii guddaa warra gurraachaaf qabu. Gurraachi fayyaadatti wanta amansiisaa isaanitti fakkaatu. Ammas baay'ee of jaallatu jechuudha moo? Of jaallatu. Kanaaf dadhabbii galata hin qabneef jooruu uummata ofii gargaarsa barbaadu. Gargaaruu wayii jedhee murteesse. Murtoo addaadha. Nothing. 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 Entu si aja. Ati mana datang lebih sista. Nothing. Nothing. Ati senang ke masih terum. Nothing is injured. Abdi boleh sih ber. Abdi. Nothing. Abdi. Nothing is injured. Ati itu badu abdi di sini. Mana aja masih. Gordon. Motora gafsan mal tu jijjir sinje. Entu si aja. Nothing. Nothing is injured. Nothing. Letu lagi. Mal gori jete. Mal gori sinje. Sih makan bisa abdi. Abdi kena di sini. Rana inta. Rana inta. Abdi di sini mana dati. Kota si dem. Rana inta sinje. Dupat tadi mana pakai god? Urji apa? Urji aja tu. Akasi gote. Nanti. Mar gote. Si aja. Kamu turun balik. Kamu turun balik. Malisa balik. Subot. Malisa balik itu dubot. Kini di sini. Malisa balik itu nanti. Asuma tina duti fitika. Tahu mana? Asuma lebu kan ke sahabat juga. Freni kuda. Haifal. Gargar fajar ini kesalbati. Mie undem malit je. Undem mana yang lalu fasa benar tu cara. Bermadu bernota Amerika di Mekah jeruk apa dah? Never, nagenya. Bayar nama dia. Kampanye oleh jenis ada catur resan. Bahkan di jual lalu ke. Ini mungkin tu, wantu nutuan itu fakata. Sorry. Halon nak kentang itu Jerman. So, amma astika jalan tiada cuma kan fakir jujur kan tiada. So jenis mari ada dokter. Asyik tiba nufu orang menangkap. $1 fidel itu kusinjur. Ajat dia istilah tes tu letak apa dia? Falmi mal tadi. Jadi kabarat kaya ekosistemir. Itan sun jalat dia kitif kaptu. Patriotisme ini dulu sini sedih. Ini dorega. Biar kan nanti kambal kair. Kan karor sekarat tapi tu jalan. Mari itu mau karor semil kaya kisah tua mafia lu. Mesut. Ya mungkin sabar tu lala dia. No Falmi. Rakkoon jiraachuu mala. Ta'us gobrati. Rakkoo sana tun taane waa'ee furmaata rakkoo sanaa taasisuutii qabda. Murtoon kee baay'een ajaa'ibsiiseera. Namni biyya kana akkam godheen biyya kanaa baay'ee jedhutti. Ati immoo lammii kanaaf hin hojjannettee ofitti amanamummaa guddaadhaan dhufuun kee murtoo addaadha. Ta'us garuu murtoo kee kana adeemsa keessa ilaalaa deemna. Maallaqaaf jettee lubbuu namaa baaftaa? Natti maallaqaaf jettee lubbuu namaa baaftaa? Meeqa sii laattu birri? Meeqa sii laattu? Meeqa sii laattu? Meeqa sii laattu?
Kota. Jirba. Galatasa. Maal saniitan kilaasiin beetu? Xiqqoo laayibraarii matti dubbisa jedheen. Hayi, na dho'isi jirtaas dhageetiin jiraata. Maal dhageesse? Na wajjis jeeni? Na wajjin ciisi? Haa boonsaaniif tuudhaan na wajjis jeeni? Inni yoo ciisuuf barbaade dhaqee muka jala hin ciisu. Hayi. Murtoo kee dhoksaatti raawwachuuf akka na waamte abdii guutuun qaba. Akkati yaaddii otoo baatiyoo. Akkanan yaadi ta'uu baannanuma sababii keetiin barataan ati jaalattu mooraa kana keessa ari'amuuf jira jechuudha. Maal tokko qabadee ari'amu? Nama hedduu dhamti barumsa yoo dadhabanii kan galaa jiran. Hoo barumsa dhaabuun dhuma addunyaa kanas ta'e fakkaati. Akkas miti. Garuu barnoota dhaabnan jalqaba umurii gadiitti dhaabuudha malee baratanii erga kaampaasii ga'anii booda barnoota dhaabuu jechuun darbii abbaa 13ffaarra lafa gad of lakkisu jechuudha. Deebi'anii ka'uunis deebi'anii nama ta'uunis akka jiru dagatiin. Eenyurraa dhageessite? Bakka fadhiyoon dhageeyo. Maas dhibate. Na dho'isi jirtaasa? Wallaahi iftuun si jaallattee barati. Maal haasaa jirtaa jaalu? Eenyuudha dhiisni? Awwaati na dho'isi jirta. Gurbaa kana yookiin haala qabiitu musa? No. Waan akkasii tasuma sammuu kee keessaa balleessi akkasin ta'u. Haaya ati garuu hin goone. Isa dhugaadhaan waan tokko iyyuu hin goone. Wallaahi. Duuba maal barbaadeeti? Moobaayilii miti jimaanuu ni badaa'e maal jechuudha? Deebi'anii ka'utti mee akka deebi'ee ka'u laala. Walumaan jira. Na dhaggeeffadhu mee. Dhala namaa rakkoo guddaa akkasii keessa galchee utufummaatan kennanii waan taasisu fakkaata. Gadi taayitiin waliin mari'adhu. Akkas taanaan immoo maarree. Xiqqoo ishii haasaa keetu natti toluu danaanan ka'e. Murtoo kana maaliif akkam fudhachaa jiru beekta? Natti tole sitti hin fakkaate. Sitti hin tolle taanaan dhiisuu dandeessa. Wantan si jaaladhu osoo hin taane wantan isa kabajuufidha. Murtoo kana keessa kanan seenidha. Ulaagaalee jaalalaa keessaa tokko kabaja. Jaalala keessa kabajamuunis kabajuunis garuu jira. Iftu. Mooraa kana keessatti ani caala kan si kunuunsee jira. Akkasii. Ani siif jedhee waan meeqan taane. Mooraa kana keessatti baay'ee si kabajaan turre. Waan ittiin gaarummaa kee yaadadhu tokko iyyuu hin qabu. Lola keef jibba kee irraan kan hafe. Iftu. Ammas taanan situun naan falmaa jira.
Ani waa tokko iyyuu siin hin mormine. Situu na teessisee naan falmaa jira malee. Fedhii koo malee murtooti feetu keessa seenaa jira. Maal fedhii keetiin miti itti walii galtee itti natti fakkaate. Fedhii kun sitti hin fakkaatiin waan na dirqamsiisetu jira malee. Iftu. Ati waa'ee isaa dhiisa. Waa'ee nama kamiitu dhiisi. Iftu. Akkam baay'ee si jaaladhu ni beekta. Jaalala siif qabu. Dhaannaa onnee kooti maal akka ta'e ati hubattee beekta. Yeroon akkasitti lolu, yeroon akkasitti hori'u siin jibbee sitti fakkaata. Hedduu waan si jaaladhuuf. Iftuu jaallata beektaa inni kanaaf jedhee kana hundumaa xaxa. Wanta badiin ka jaalalti jibbaan tolti maal jechuudha kun? Haati waan hundaaf barnoota fi addaan muriin. Barnoota koo waan addaan kutu natti hin fakkaatu. Rakkoo hin qabu. Haayee ummaan ta'e dhageessii jirti? Maal dhageessii maal jedheen itti mamaan akkasii? Ittiin himin ishiin dhaga'uu hin qabdu. Ittiin himu. Iftu. Baay'een si jaaladha. Nama biraa waliin si arguun barbaadu mooraa kana keessatti. Naaf hubadhu Iftu. Hariiroo amma jalqabne kana akka itti fufnu abdii guddaan qaba. Si waliin jiraachuu baay'ee naaf waan ta'eef. Kanaaf please jibba sitti fakkaataa yeroon akkasii sitti taasa'u. Please jaalala koo naaf. Maal waliigaltee keenya diiguu barbaadde? Boonsa waliigaltee kee yoo fudhadheeyyuu bakka jirru garuu yaadadhume. Eessa jira naafati? Maal kilaasii keessa namuun jiru? Maal rakkoo qaba? Ta'uus eessa akka jirru yaadadhu. Iftu. Rakkoon qabu kun sitti hin tolle taanaan mooraalaas ba'uu dandeenya. Akkamati nagaadha sihiitee miti abdii akkam nagaadha miti nagaa galata waaqayyoo nagaadha akkamati galatoonni sister baay'ee nu faana dadhabde rakkoon qabu kun hojii kooti guddaa ibsataan tokko fayyee yeroo nuraa bahu baay'ee kan kana caalaa nu gammachiisu tokko illee hin jiru yoo hojii kee ta'e illee baay'ee nu gargaarte galatoonni faatu yeroo gaarii qabatu galatoonni Sister, kunuunsi kee jechuudha. Dhukkubsadhu nama godhaa beeki. dhukkubsadhu gootu kasii yaalamaa rakkoo qaba. Anaafuu nyeenyu booree ana durboota naa boon hin qaban shamarran naa boosuun qabu malee otoo dhukkubsadhe. Siituu dubara boochisaa jechuudha. Maaleessaa ani illee nan boonsa malee hin boosisu waa fedhee fuyi sister. Bilbila kee yoo bilbila ol jijjiirree maal sitti fakkaata? Bilbilli koo maal sii godha? Kanaaf nagaan. Maal akka maali barataan kun isin malee maal qaba? Nagaatti jedhi amma. Wayya teere sister. Eeyyeen nagaatti. Wayyaare. keenyaan dhufiin jettus har'a garuu fagoomatti si arguuf fuula kee dura dhaabachuu baadhus maalirraa akka jirtu har'an dhaga'ee dhufe qawwoo dhiifama adda baanee akkas taane turre jedhee yaadeen beeku qaawwi xiqqoon yeroo dheeraaf adda nu baaste lolli xiqqoon utuu hin beekamiin baay'ee nu facaaste har'as hamileef gara jabiinaaf hammadheessu dubbisuuf nan sodaadha. Ta'us garuu fagootti jageetuun arge.
waan ati yaadde sana immoo bira ga'eera. Waan yaadde tokko yoo hin qabu. Waan ati yaadde tokko isaa bira ga'eeraan siin jedha. Waan yaadde hin qabuun siin jechaa jira. Sitti himu waa'ee koo ana caalaan beektooti. Ana caalaas waa'ee koo dhiphachuuf mirga hin qabdu. Dhugaa kee jette si caalaan dhiphadhu yoon ta'eyyuu siif garuu nan dhiphadha. Kanaaf egaa kanatti nama biraa wajjin deemtee ciisuuf murteessite. Suuta jedhee asii miidhamis dhagaa. Akkasuma hartaa yeeti. Maaliif suuta jedhee asaan? Akkamitti dogoggora tokkotu sirreessin dogoggora biraatti dabaltate? Dogoggorri kun hundumtu kan raawwate an akka ta'e beeke. Utuwaan hin jiru ta'etti kana keessan seente turtee qabu. Inni ta'uu dhiisuus hin danda'a. Waa'ee saafata of hin dhiphisin. Akkamittiin of dhiphisuu dhiisa? Harmeen kee siif yaaddofti. Atis harmee keedhaaf yaaddofta. Rakkoo kana keessa kan si galche ana mataa godhu. Utuun rakkina guddaa kana beekuu akkamittiin callisaan? Waan tokko sitti himu murtoo gosa dhumaa sitti himu ani rakkina keessa seene kana keessaatti karaan barbaade nan ba'a. Akkan barbaade godhe. Ati dhimma mataa kootii keessa galtee rakkina taane keessa lixxe. Dhimma koof jettee waan hin taane ofirratti hin fidin. Yoo hin ta'uu akkasuma gochuun barbaadetti immoo fedha keetii taanaan deemiti wajjin ciisi. Garuu sababa isaaf jedheeni rakkina keessaa isa baasuuf jedheeni maal jettee natti naasee sababa quubsaa miti kun. An rakkina koof gahaadha. Furmaata isaatiin barbaadadhaan iyyuu. Yoo fedha wajjin ciisuu qabaatte immoo deemtee ciisuu dandeessa. Qabo. Anatu boonsa wajjin moo? Anaan nan beektu anaan. Sababii keetiif jedheeni. Rakkoo kana keessa kan si galche anadha jedheeni malee anatu boonsa wajjin moo qabu? Baay'ee kana dhiphise moo maal akka ta'e garuu beektaa? Dhiirri tokkotu durba tokko jaallate is normal. Waan tokko iyyuu namni ittiin jedhu hin jiru. Durbarri tokko gaafa dhiira tokko jaallattu garuu kashalabbee fakkaatti. Gatii harmee kee jaallattuuf, gatii amala qabduuf, gatii amanamtuuf jedheen si kabajee sitti siqe. Kana dubbatta jedhee garuu yaadeen beeku isa dhugaa. Kana booddee jakkee arguu iyyuu hin barbaadu. Maarsi godhe qaba. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo fotoo hin waamin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraan jireenyi tolee hegereefis tolee jiraata. Otuma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottanii horattan sana eenyutu itti fufsiisa? Eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf
dafee anoo jira isiniin jedha. Awaash abbaa arjaa jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan Komishinii Tuurizimii Oromiyaa. Oromiyaa daawwadhaa. Gadaan erga keenyatee gabaanis keenyataa odaa elektirooniks handhuura Oromiyaa Finfinneetti boolee irraa ka'ee guutummaa Oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota bilbiloota ammayyaa taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teeknooloojii hunda of keessatti qabatee isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu, wanti dhabame hin jiru. Maarree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhattanii magaalota Oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqii haala mijataa qabna. Maarree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaan nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 91143 yookiin duwwaa 944228344 nuuf bilbilaa. Odaa Electronics.